Walee maaltu mudatee yeroo galtuu naan jettan ijoollee naan jettan baay'eetu jira. Walee yeroo asii kaatu waan baay'eetu ishee mudate. Waleen osoo argin kan biyya galteedha. Osoo ishee itti yaadin jechuudha. Kan itti yaadde immoo yaa'u ji'a lama tafaa fi kan isheen nan gala jettee karoora qabatte. Ji'a lamaan kana keessatti immoo jarri wanta ishee mudatee isheen illee ibsitee jirti. Anillee immoo irra deebi'aan isiniif ibsa jechuudha. Maaliif barnoota asirraa hin argattu jedheetii yaada. Maaliif dursitaniituma yeroo maduraayyuu fakkeenya nan gala jettee gaafa karoora kee qabde meeshaa kee jalaa bitachuu qabda. Akkasuma immoo maatii keessanitti paaspoortiin keetii fi iqaaman kee akka hin dhumanne gaafachuu qabda jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya ka warroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa obboleettii keenya waleeni wanti ishee mudatee biyya akkuma aanaati kan jirtu isheen biyya Saudi Arabiyaa hojjettee mucayyoon kun waggaa baay'ee isheen hojjettee jechuudha. Waan haaraa dhuftee miti waan waggaa lama sadiitii miti isheenis akkuma keenya nama keessa turedha. Garuu haa ta'uti mucayyoon kun akka carraa ta'ee kan jala isheen akka tasaa galte malee galmaan ishee ji'a lamaan boodatte yookiin immoo tisaasii hin beektanii tisaasii dhuma jechuudha. Akka Ingiliffaatti immoo Diseembarii isa dhumaati jechuudha. Kan isheen galuuf karoora qabannee turre jechuudha. Anis walumaan hin qabadhee turre wajjin qabannee turre. Ani waleen intala biyya kootiiti. Duras wal beekuu baannu isin ibseetiin jira miidiyaa irratti kan wal beennu. Wal qorannee jennu nama biyya tokkooti jechuudha. Aanaa tokko keessatti gandi keenya gargar ta'ullee aanaan keenya tokkodha jechuudha. Egaa kan waleeni kan ishee mudatee osoo isheen karoora kana qabattee yoo hin jiraame namni gaafa galu waan baay'ee nama dhiba waan baay'ee bitattee galta. Ofii keetiis yookiin maatii keetiifis waan bituu qabda. Atis immoo waan xiqquma xiqqoolee taatu qaalaal baay'ee osoo hin taane xiqquma xiqqoo tana sirreeffattanii galuu qabdanii jechuudha. Inna waleeni akkuma beekamu waleen kan isheen galtee akka carraati akka tasaa jechuudha. Akkuma tasaati kan isheen galteef sababa immoo iqaaman ishee irraa dhumatee fi jechuudha waraqaa eenyummaa yookiin iqaaman irraa dhumateef jarri hojjisiisuu didaniif guyyaa 10 qofa qabdaa iqaama kee dhumate yookiin fi waggaa tokko taa'e yookiin ji'a 8 taa'e si hojjisiifna yookaan hin taane immoo si hojjisiisuu hin dandeenyu jedhanii mucayyoo kana ji'a lama isheen galuuf kaatisan immoo ji'a lama yookiin 3 gafurii nan taa'a na hojjisiisaa jetteen illee turte. Garuu hin taanu nuti ji'a 10 yookiin waggaa tokko yookiin ji'a 8 yoo teeche siif hojjisiisnaa jedhanii la dhara isaa hin godhan jechuudha. Maaliif mucayyoo waleeni akkuma nuti keessa turteetti nama keessa ture immoo keessattuu mucayyoon kun kan jirtu akkuma kun xalabaa jirti isheen illee anillee xalabaan jira isheen illee xalabaa jirti jechuudha. Warri xalabaa jirru immoo dirqama isaaniitti hojjisiisuun guyyaa takka maan taane dhumate taane dirqama isaaniitti hojjisiisuun jechuudha. Inna manni gaariif badaatu jira hin ta'u jedhanii didanii itti dhiistee waleen isin hojjedhu ganaa waggaa tokko hin taa'u ganaa ji'a 8 hin taa'u jettee kaatee guyyaa 10 tishiidhaaf jechuudha laalu cufamuudhaaf waraqaan eenyummaa ishee yookiin immoo iqaaman ishee cufamuudhaaf jechuudha. Ji'a kana keessatti waleen karaa biyyaa ishee saafarte jechuudha. Kan ishee mudate immoo akkuma isiniin jedhe isheen quba illee hin qabdu nan gala kan jette ji'a lama ishiidhaa hafaa ji'a lamaan kana keessatti waan tokko tokko sirreeffadha jetteeti kan isheen karoora qabattee turte. Garuu immoo karoora isaanii jarri iqaaman ishee dhumannaan inni yookiin galee yookiin hin fagana taa'e jedhanii la wanti jala geesse mucayyoon jala gaariitti himan jechuudha. Duratti himanii mucayyoon kunis duras qophaa'uu dandeesse jechuudha. Kanaaf waleen kan iqaaman isheetu dhumatee sababa saniif galtee jechuudha la. Silaashiin karoora galmaata ji'a lamaan booda qabdi jechuudha. Haa ta'u garuu nagaan galuu isheeti wanna hundumaa ta'an doorsu ani wanna isinii dhaamu keessaa ijoolleen galuudhaaf karoora qabattanii jirtanii osoo galuudhaaf karoora gizee qabattan galuudhaaf yoo jiini muraasni wayii isin hafte ji'a 5 akkas yoo isin hafe maatii keessan illee gaafadha. Maatii bira jirtan qaama keenya fi paaspoortiin keenya akkam jedhaatii gaafadha. Maaliif paaspoortii fi qaama dirqama aaddistii ta'uu qaba. Aaddistii isin jedhu asaadafamuu qabu osoo hin dhumin. Yoo dhume eega ta'e akkuma kana taatu jechuudha. Jara sin jalaa bu'ee jarri guyyaa 2 guyyaa 3 sitti himanii xiqqatti isin muru jechuudha. Kanaaf
akka kasin taane immoo dursitanii gaafachuu qabdanii gaafadhaa akkasuma immoo meeshaa keessan jiini afur jiini shan yoo isin hafu meeshaa keessan waan isin barbaachisu jala jalaa bitachuu yaada maaliif jala jalaa bitadhaa jechuudha ana ma ofii keetii anas ji'a lama tuna hafe ji'a lamarraa yoo bu'ee jechuudha anas ji'a lamaan kan tuna hafe ji'a lamaan kana keessatti immoo waan na barbaachisu godhachaa tan jira jechuudha kiyyammoo maatiin hin beeka ji'a sitti meen jira osoma dhume iyyuu qaaman kiyya yookiin paaspoortiin kiyyaayyuu dhume naa hojjisiisu kiyya galmaatumaafuu naa hojjisiisu malee waan birrii akkasii hin galtaa gan ta'ichaa si hojjisiisna hin jiru jechuudha maaliif ani maatii baay'ee garrabee biran jira maatii baay'ee bakka nama si yaadu biran jira jechuudha magaalatti maatii baay'ee bareedaa biran jira. Na kanaafi maatiin tokko gaarii jira maatiin tokko badaa jira kan jiruuf isa kanaafi waan tokko jalaa bitachuu yaada isin jechuu barbaadatan wanta kana walee mudate kun akkasiin mudanne jechuudha mucayyoo inni hangalaaf waan tokko hin bitanne haa ta'uti bakka waan ishee takka waan bakka waan isheen karoora qabatte sanii itti deemtee bitannee nama dhiba yoo gaafa guyyaa 10 siin jedhan guyyaa 10 kana keessatti yookiin birrii yuun qabdu ta'a yookiin ati ji'a lamaan kan ta'echu kanaan daboosa ji'a lamaatiin bitachuu barbaadde ta'a hedduu ulfaataadha garuu jalaa bitadha dhugaa waaqaa birrii jamoo sawwate illee fudhatanii galtanii jalaa bitadha jechuudha birrii keessanillee immoo yoo galuu geessan hunda ofirraa ergina waa hambifadha akka carraa ta'e jechuudha amma waleen ergitee turte waleen birrii ergitee laa gimmaasha ishiin nan galaa waan ta'eef haggannan gala bakka birrii ofirraa ergee kan galee kanaan immoo kan ji'a lamaan hojjetadhu kanaan immoo waan takka bitadha jetteeti ishiin kan yaadaa turte garuu hin taane ka maal gootaree yaa ka waaqayyo jedhetu ta'a waan ta'eef sababa saniifi waleen gara biyyaa galtee jechuudha kan ishee mudate immoo akkasiin mudannillee isinillee kanumarraan beektanii osoo hojiin isin hin geenye birrii keessanis qabattanii akkasuma immoo qaabaa keessanii fi paaspoortii keessan gaafadhaa yoo galuu geessan yoo itti dhiyaatan jiini jaa akkasoo isin hafu gaafadhaa jala dursati maatii keessan akkasuma waan tokko jalaa bitadhaa wanta si barbaachisu yoo waan xiqqoodha banee waan asitti waan baay'ee bittanii of cinqitanii meeshaa asii guurtanii galtanii jiru. Wanna isin barbaachisu na barbaachisa wanta jette qofa kan bitachuu qabdu jechuudha. Inni akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaafi waleeni walumaa galatti naguma isheetiin galtee waqaaf galannaa ta'u hunda caalaa nagaadhaan biyya ofiitti galuudha. Homaa hoo harka duwwallee yuunifoormiin illee yoo galani nagaadhaan biyya ofiitti galuutu caalaan jedhaan. Kanaaf obboleettii keenya illee haga danda'ametti jajjabeesseen jiraallee amshirii jedheen jira maaliif bakka nagaa ishee galuu qofa ani akkuma ishee kanatti carraa naa kenneeyyuu ani baay'een jaalladha jechuudha maaliif biyya ormaa kun ganna malakkisu takkittii si qabnaan gasi lakkisu waan isaan beektu amma kanaaf isinillee itti yaadadhaa waan akkanaa kanaan akkasiin taane isin jedha inni lammataa immoo maatiin keessan gizee biyya galtan kana tikeetti isa lamaan akkasiin murre dorga bakka zalaaqii isin yaa muran zalaaqii muraa jedhaan maaliif mucayyoo ammas waleeni yeroo bararaa irratti bararaa isa asii Dubaay muraniif Dubaay irraa immoo baay'ee cinqii hedduudha kan isheen agartee galtee akkuma beekamu kaayaa boolee keessatti hedduu takka gaafuma isheen achi Dubaay geessisanuu naada waltee jirte viidiyoo ilaalee qorraa mati kasaniin booda mucayyoon achiyyuu dafneen baane jetti laal qidaameedha kan biyya geesse jechuudha walumaa galatti qidaameedha kan isheen biyya geesse jechuudha laa qidaamee aduu qidaameti kan isheen biyya geesse kan silaa aduu jimaataa ga'uu maltee aduu qidaamee geesse jechuudha laala waan taarikiiti dhugaa rabbii gizee tokko daarektii yoo siin muran daarektii irra bareedadha anama gizeen dura galu daarektiidha kan naa muran yeroo dhufu san gizee lama waan chokkaayee ta'e malee gizee lama naa muran malee lammata naa muran gizee dhufu san gizee hal xiyyara lamaan naa muran tokkoffaa Itoophiyaa irraa gara Mansarii yookiin Ijibti hin beektanii achirraa immoo Saawudiin dhufe jechuudha achirraa badhee gizee dhufu gizee isa lammataas deebi'u jechuudha amma ammoo sa'aatii kana keessatti zalaaqii barbaada malee ani zalaaqii itti madha malee ani asii achi goraa kan hin beeku maaliif si tursiisa garaa asii achi turaan kun baay'ee nama tursiisa si jammar immoo Dubaay gana dhaqxe Dubaay immoo baay'ee fagoodha sa'aatii irraa hin beekta sa'aatii 5 walakkaadha kan loophilaanuu deemu jechuudha teenya immoo 2 walakkaa qofa Saawudii fi Itoophiyaan sa'aatii 2 walakkaadha abbaan sa'a 2 walakkaa bichaadha kan deemu annaa laal mucayyoon kan galuu qabdi jimaata kan galtu qidaamee galtee jechuudha waleen kan biyya buuteyyuu qidaamee la qidaamee biyya buutee jechuudha mucayyoon innaa kanatu mudannoo baay'eedha kanaaf walee kanatu mudatee akkasiin mudanne maatiin keessan daarektii sin yaamuruu itti madhaayi warri galuu barbaadanis anama maatii kootti daarektii akka naamuran hin barbaada malee asii achi xalqaa keessa naamuran hin barbaadu daarektuma baqa Itoophiyaa daarektii sa'a 2 walakkaa bichaadha ndee amma galgala yoo yaabbatte ganama achumatti buuta ndee anam yeroo isaanii gizeen dura galu san jechuudha sa'aatii asitti sa'aatii 8 immoo naannoo kanatti yaabbanne
لك نها صديتي مت شاني ولا كان أنو كتيا بنت فكات يو بيتوبيا جو سا صديت ولا كان أنو كان يجون ساعتي لما ولا كابتشارا كان ديو إنها خناف وفي كيساني تمد أماتي تدارك أنجزي سنين ناموران دارك وقسمة تجيني دارك مراني شو كينيا موس جمر باي يودا يشود دبي ترفقات ماله كينيا باي يودا هو أهتدله هنتين كمتو أسيتي بولس هتبوته أسيجوته أسقولو كان هندم تنجتو زلاك مريم توان ده كنا إيجا شوك أبدان سنجتو بربادا سنجت أهرفتو تكيا كسو مروني مو من كرافارات تسبسكرايب كتشو ما ملت أي akkasuma yaada qeeqa yoo qabaattan immoo komeentatti barreessuun dagatinaa gaafisuu qabaattan gaafachuun dagatinaa isin jedha maaliif waan barbaanne walirraa barannaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa isin barbaachisa gizee biyya galtan isin jedha nagaa ta'aa fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya gaafii yoo qabaattan immoo gaafachuun dagatinaa baay'ee baay'ee.